Musee fi Yesuusii maaliif wal fakkaatu? Wal fakkeenya isaanii hime. inni haadha kootiin abbaa kootiin na fakkaatan jenne be raajii akka kootii jedhe bakka raajummaadhaan kan tajaajilu Raajiin seera akka waaqayyoo Museedhaa kun barsiisuudhaan isa wajjin wal waaqayyoo fakkaatu. fi Yesuusii fi Museen isa wal fakkaatu siin jedhe. Wal fakkeenya Musee fi Yesuusii na hime. inni be haadha kootiin abbaa kootiin hin jenne be raajummaadhaan tajaajilaanaa fi waaqayyoo Wal gidduu fakkeenya jiru isaanii kana na saba hime siin isaatiif jedhe. Wal fakkeenya kennuudha maaliif wal fakkaatu? Raajii akka kootii jira akka Musee. Raajiin sun raajii akka Musee ta'uu qaba. Haadha abbaa irra dhalate ta'uu qaba. Tolee akkasumatti ammaas isa kana situ jedhe macaafni hin jenne isa ishii kana maaliif wal situ jedhe fakkaatu? isaan irree waan Raajii akka kootii raajii akka Museetii miti kakaafamu achirratti dubbatan. waan isa wal fakkaataniini Ishii maaliif wal fakkaatu? abbaa fi haadha irraa dhal Museenii fedha waaqayyoo yookiis immoo waaqayyoo fi nama gidduutti tajaajilaa ture. Waan waaqayyoo irraa dhaga'e saba Israa'elitti himaa. Saba Israa'eliif immoo waaqayyoon hin kadhataa. Sagalee waaqayyoo isaaniin barsiisaa. Tajaajila kana hariiroo waaqayyoo fi nama gidduu jiru irratti hojjechaa ture. Waan waaqayyo isaaniif jedhe waaqayyo kallattii Museetti hin dubbate. Sabni Museedhaa saba maalirraa dhalate Museen? Museen saba maalirraa dhalate? Ayuudii dhaga. Galatoomi. Iyyasuus saba maalirraa dhalate? Yuudii keessaa dhufe. Ishii obboloota isaanii Yuudii fi Iyyasuusii fi Museen saba tokko keessaa dhufe. Yuudiirraa dhalate akkasumallee Iyyasuus illee Yuudiirraa dhalate Museen illee Yuudiirraa dhalate. Obbolaadhaa miti jarri lamaan. Jarri lamaan Yesuusin caala garuu. Ishii waa'ee caalmaa sin gaafanne waa'ee caalmaa walitti deebina. Dura dura kaattee asooftaatii nan dhaggeeffattu dirqama kan kootaa kan jedhiin ani. Dhaggeeffadhu kaasitti haasa'u maanni. Dirqama kan kootu taayyattee dura dura utaaltee naasa'iniiti waan haasa'aa jiru. Dubbatte gadiin si busa mee yaada kayattu gadiin si busa muut qabadu ta'e naafi dubbaa wajjin haasa'aa jira naaf isa qofa waliin malee muut hin qabadha. Asheetu. Ali waan tokko walii gallu. Wanni walii gallu yooniif waan amma si gaafadha kana irratti waliif deebine si deebise na dhageeffatte qofa tole waan ati si gaafadhillee na deebista. An jalqaba irratti Yuhudii fi dhageeffadhu Museen illeen saba Musee fi Yesuus saba tokkorraa dhalatanii naan jette mitire. Kaayyoo keessatti muummeetti dura deemtee gaafii na gaafachuurraan kanaaf yaada koo qalbifachaa waan deemtuun qabdu baraanii ragaadhaan hunda isaa siyaasa'uu barbaade jennaan yoo akkas ta'e immoo akkas taa'are yoo akkas ta'e akkas taa'are jettee dura kaattee naan gaafatiniiti. Dura afaanii waliigallee kaaneeti. Toora Booda wal maali jennaan siitu bar na morme waan ta'eef waan ammaati gartee na mormite kana ragaadhaan sitti mul'isee sitti amansiisuu qaba tolee. Raajii akka Inni waa'ee raajii Muhammad hin dubbanne inni waa'ee Isaayyaas kadhate miitii gootu Iistos inni waa'ee Isaayyaas dubbatee akka barbaade ta'e ishii. Deemte. Muut qaba adaba ditte. Dhageeffadhu isheetu. Nan dhaga'ani. Raajii akka keetii obboloota isaanii keessaa nan kaasaa jeetii Waaqayyo Museetti dubbate. Raajiin. Ashi eenyu jechuu barbaadde amma iddoo sana ofii keetii akkamitti hiikkachuu barbaadde? Ani silaa Yesuus jennaan na fudhachuu didde ati immoo eenyu jechuu barbaadde? Akkas ilaala akkasii walii galla. Yoo na dhageeffatte silaa jalqaba na dhageeffatte walii galuu dandeenya. Waan an dubbadha irratti yooniif gartee mormii qabaatte gama boodaatti na mormuu dandeessa jechuudha. Abdii yooniif bira mormii koo mana irraa fudhachaa hin jirtu beekan koo na dhaga'ee jechaa jirta baraani rakkinaan kee xiqqoo sirraa argaa yeroo tuma na dhaggeeffattu. Yaada keenya irraa baasi yaada keetiin sirraa baasa. Waliigala akkasitti. Eeshi dhagaase. Takkaffaa irratti maal jechuu barbaade? Ani raajii akka keetii obboloota isaanii keessaa nan kaasaaf jee Waaqayyo. Raajiin akka Museedhaa eenyu yoo kajennu taate Yesuus Kiristoos raajii Musee wajjin wal fakkaataa yoo jenne Yesuus Kiristoosii fi Museen saba tokkorraa dhalatan tolee saba Israa'eliif ergaman saba tokkorraa isaanis eenyu jennaan Araboota obboleeyyanni Yahudaa yookaan obboleeyyanni Israa'el eenyu jennaan Araboota. Arabootaa fi Yahudaa waan walii ta'an ni beektaa asheetu. Maal walii ta'an? Yoo sanyii Ishmaa'eeliidhaa miti ree Araboonni.
Ishi maal walitti isaan Mee na himi ani hin beeku. galatoon. Abbulamaa walitti galu jechuudha. Yahudaa fi Israa'eloonni abbulamaa walitti galu ilmaan adiiranii kajannuun kana jechuudha. Ilmaan adiiraniiti. Waaqayyoon obboloota keessaa osoo hin ta'in obboloota isaanii keessaa nan kaasaaf jee Waaqayyo. Obboloota isaanii osoo hin taane obboloota keessan silaa Yesuus Kiristoos ta'e obboloota keessaa raajii akka keetii nan kaasaa jaa ture. Garuu Waaqayyoon maal jedhu Yoo akka ati jettu kana ta'e. dhaggeeffadhu gaa yeroo takka. Yoo akka ati jettu kana ta'e. Yeroo takka na dhaggeeffadhu yaada keenya irraa fixiitii san booda yaada keetii itti fufta. Aish. Ishi obsaan na dhaggeeffadhu tole. Kanaaf Waaqayyoon eenyu dubbataa timbiitiin kun waa'ee eenyu dubbata jennaa waa'ee Nabiyyi Muhammad fakkeenyaaf Nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam malee abbaarraa dhalatan qaban haadharraa dhalatan qaban raajii akka Museeti jechuudha. Akkasuma Museen abbaarraa dhalate qaba haadharraa dhalate qaba. Akkuma Nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam malee akka Nabiyyi Muhammad Museen jaartii fuudhee jira. Nabiyyi Muhammad illee jaartii fuudhee jira salaatu rabbi salaam malee. Kanaafuu akkaataan ittiin gartee ergamuu raajummaa isaaniitii fi akkaataa Museetii fi akkaataa Nabiyyi Muhammad wal fakkaatu. Yesuus Kiristoos macaafa keessatti illee fuudha jaamii wanni barreeffamee jiru quraana keenya keessatti illee fuudha jaamii wanni barreeffamee jiru abbaarraa dhalate hin qabu haadha foonii qofa qaba jechuudha haadha foonii karaa dhalate qofa qaba abbaa foonii ammoo hin qabu garuu Musee fi Nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam malee abbaarraa dhalatan qaban haadharraa dhalatan qaban kanaaf wal fakkeenyi asitti waa'een Waaqayyoon Museetti dubbatu jiru waa'ee Nabiyyi Muhammadidha salaatu rabbi salaam malee qabxii kana qabatu akka jiru lammaffaa irratti macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 10 irratti maal jaa Waaqayyoon maal jee dubbata lakkoofsa 10 irratti nama macaafa dubbisuu hin dandeenye mallattoodhaan dubbis jettanii gaafatti kanatanii ani kana dandaheen dubbisu jedha eenyu baana Nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam alayhi maleekaan Jibriil gaafa gara Nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam alayhi dhufe qur'aana dubbis jechuun iqraa gaafa jooni maana biqaari ani dandaheen dubbis jee dubbata jechuudha kanaafuu waa'een timbiitiin kun waa'ee eenyu dubbata jennaan waa'ee Nabiyyi Muhammad Nabiyyiin barreessuuf dubbisuu hin dandeenye eenyu jettee gaafattu taate kiristaanonni ni beekan Nabiyyi Muhammad akka ta'e jechuudha. Kanaafuu waa'ee Nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam alayhi bakka hedduutti dubbatame. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti ani raajii akka keetii maal jee dubbata Yesuus Kiristoos ani yoon ani isin adeeme gaariidha. Yoon adeemu baadhee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu je. Tolee inni waan Beeta kun isin deeggaru dhiisi gonkumaa kana fudhatiin. Isin deeggaru kun. Yeroo tokko obsi. Kun isin deeggaru. Ani raajii Ishi mee gaaffis gaafadhaaye. Eenyuuf dubbatame? Meeshi dubbisiifiti isaama jalqabde kan isaama jalqabde mee dubbisiifiti si yaade garuus baatu garuu. Ishi maanan dhageenye maanan dhageeffanne pilis yeroo takka. Dubbisiifiti eenyu akka ta'e maana sitti mee darba gana booda deebi'ee sin gaafadhu dubbisiifiti. Waan amma dubbade kana takka takkaan eenyu akka dubbatame. Dubbisi jechuun irraa dhaqime. Immoo ragaan ani isaa siin jaa ani quraana fi macaafa wal moggaa qabeen akka isa taate ragaa si baasa ati immoo akka isan ta'e ragaa wajjin na dubbataa jechuudha afaan dubbachuu sirraan fuudhamu. Ragaa isa ammaa kana dubbisiinaafiti isa ammaa kana dubbisiifiti. Maal jaaseeta ani inni waan dhagahu dubbata malee ofiisaa irraa kaasee waan takka illee hin dubbatu jaa. Nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam quraana jimii boqonnaa. Itti fufii dubbisi qaama waa'ee Nabiyyi Muhammad asitti hin galchiniiti. Itti fufii dubbisiisa ammaa kana. Gurbaa yeroo takka na dhaggeeffatte pilis hadaraa kana itti fufii dubbisiin jedhe itti fufii dubbisi maal jedha isa booda eenyu akka ta'e achumatti hima malee Muhammad siin hin jedhu hin dogoggoriinati. Hoo itti fufii dubbisati na ibsi ayyee hoo itti fufii dubbisi. Lakkoofsicha naa kenni itti fufee tasii dubbisa. Okay waan hin beekne maaliif na gaafatte bakka irraa dubbise beekta ammaati. Ayyee wangeela Yohaannis keessaa dubbiste. Yohaannis boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa baasni dubbise. Yohaannis boqonnaa 14 dubbiste miti. Bakkuma fedhe baasii dubbisi. Eessarraa dubbise bakka nan baasee osoo beekan akkumatti iyyita. Maalaan ijaaree sitti haasa'aa hin jira been. Ishii baasii na dubbise bakka nama dubbise kana yoo beekte macaafarraa. Ani macaafa dubbate. Akka itti fufii dubbisi laal akka nama beekutti achumarraa gadii sii kannaa jee eenyu akka ta'e achumarraa sii deebisan nan jette ammaan kana. Ishii eega akkas taate achumarraa. Mee dubbisi atumti dubbisii fixe mee jalqabdee miti dubbisii fixe. Akkasan dubbisi naaf eessarraa eessatti naa kanna waan akkasii eessatti ibsa naa godha. Ishii baasi naa dubbisi. Achumarraa akka nama beekutti achumarraa deebisii kanna jaa. Bakka isaatu kan hin beekne. Ishii dhaggeeffadhu sittaan hima. Ishii naa baasi naa dubbisi.
Dhuguma isinitti himaa. Dhuguma isinitti himaa. Yoona deeme isiniif wayyaa. Yoona deemuudhaa baadha inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Ani yoon dhaqe garuu isa isiniif nan ergaa. Inni yommuu dhufu waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdii biyya lafaa hundumaa hin hubachiisaa. Isaan waan anatti hin amanneef cubbuu isaanii isaanitti hin agarsiisaa. Ani gara abbaa dhaquu kootiin isin sana arguu dhabuudhaan qajeelummaan koo hin agarsiisaa. Isi biyya lafaa kanatti faradamutti hin farachiisaa. Inni kun waa'ee jalqabumaa hojii hafuura qulqulluu jedha malee waa'ee Mahamad lafarratti dhufee hojjetu hin jedhu hafuura. Deebitti fufi dubbisa hanga kudha sadiitti. Viidiyoo baasetu manu. Viidiyoo baase. Hanga lakkoofsa kudha sadiitti baase. Hanga lakkoofsa kudha sadiitti dubbise. Asheetu. Hingeessaa. Asheetu si dhagaan jiru sagaleen kan jiru. Sagaleen kan jiru gurbaa. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu neetworkiin na rakkisaa jira. Ishii hanga lakkoofsa kudha sadii dubbise. Hafuurri na dhageeyaa? Neetworkii kee dhufee si sirreessuun irra jiraata duba biroo. Maal si godhare itti fufii dubbise hanga kudha sadii siin jedhe. Maa waan negatiifa haasofta waan sirrii walitti haasaa jirra miti amma kana dhufee si sirreessaa jechuun maal gatii qaba amma waan haasa'uu barbaadde walitti haasaa jirra miti. Sagalee keetiin turini waan ta'eef ishii na dubbise. Neetworkiin na rakkise malee inni rakkoon qaba. Nas dhufee si sirreessaa maal jechuudha amma kuna dhugaa rabbiiti. Soorii dhiifama balleessee yoonii fi gartee akkanatti jecha kanaaf aarte. Ishii naatti fufii dubbise. Maaliif ani naara bar namummaa keenan kabajaa sin jaaladha walitti immoo haasaa jirra afaan tokko haasofnaa bar. Galatoome ishii. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa. Hafuurri dhugaa sun yommuu dhufu gara dhugaa hundumatti isiniin geessaa. Innis waan dhaga'u dubbata malee of keessaa fuudhee hin dubbatu. Waan dhufuuf jirus isinitti mul'isaa jedha. Galatoome inni waan ofirraa dubbatu fadhasaa irraan dubbanne. Inni waan dhagahee dubbatu suni eenyudha kan Yesuus Kiristoos nu dubbachaa jiru? Hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra ture waliin lafarra biyya lafaarra ture Yesuus wajji. Abbaanan kadhadhaa isiniifan ergaadha bar. Eenyu siin jechaa jira bar eenyu hafuurichi inni dubbataa jiru kuni hafuurri Yesuus yoonii fi hafuuricha ta'e hafuurichi gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra jiru waliin jira moo hin jiru? Gaafa sana abbaa biraayin kadhadhaa jedhame abbaa biraayin isiniif ergaa jechuun anuu isin bira jira anuu isiniif gaadha. Hafuurichi biyya lafaarra Yesuus wajjin turre gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra ture. Hafuurri biyya lafaarra yeroo ture yeroo sanaan iyyuu isin eega wajjin ture maaliif ani isiniif erga ani ofii kootiin an deemaa isa garuu isiniif an erga jechuun hafuurri eessa akka jiru isin hubattu ture. Hafuurri sun waliin jira moo wajjin jiru biyya lafaarra gara ture. Hafuurichi inni Yesuus Kiristoos ergu suni gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra jiru Yesuus hafuura hin qabu. Inni moo? Hafuurri bee hafuurumaati ittiin hafuura baafattu kan otoo hin taane eenyummaa mataasaa kan qabu humna waaqummaa of keessaa kan qabu kan danda'u. Eenyummaa mataasaa kan qabu suni biyya lafaarra waliin hin turre gaafa Yesuus biyya lafaarra turu san. Yesuus ture siin jedhe beeysa sana kan ture gaafa biyya lafaa sanarraa sagalichi foon uffate sana Yesuus Kiristoostu biyya lafaarra deddeebi'aa ture. Yeroo san Yesuus wajjin hin turre hafuurri. Hafuurri hin turre? Hafuurri? Hafuurri yeroo sana hin turre. Ishi naa kan yaa'e hafuurri gaafa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra hin turre waliin hin turre ka'eetteef ragaa naa kan. Naa baasi dubbisi. Kinooree maal ragaa sii kenna beekun ragaa miti moo? Ragaa naa baasi dubbisi siin jedhu. Mee ragaa maali tasii kenna? Akkas jedhame mee dubbii kana qalbifadhiitiin jettee gaafii nama gaafata. Hafuurri gaafa biyya lafaarra Yesuus ture hafuurri waliin turre kan jettu. Ali.
Wayye. Kaayyoon kee amma na dubbadhutti gaafii uumtee na gaafachuudha. Amma si hubachaa jirrutti. Lakki Garuu gaaffii uumuu miti wallahi dubbiin ani sii kanuma kennu kun wajjin ofii isaati. laali dhageeffadhu. Waan dubbattu irratti waan an dubbadhe hunda irratti ragaa wajjin naamassuu qabda. Fakkeenyaaf ani Nabiyyi Muhammad waa'ee Nabiyyi Muhammad akeeka jeensi dubbadha. Nabiyyi Allah Isaa booda yookaan Yesuus Kiristoos booda dhufe Nabiyyi Muhammad jeensi akeeka lakki jettee kan naarkaa kuffisuudhaaf yookaan waan an dubbadhe san naarkaa kuffisuudhaaf ragaa irratti hundooytee ragaa sanii wajjin naarkaa kuffisuu danda'u qabdu tolee. Ishii ragaa siifan kenna qabadha. Achuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 26. Yeroo takka naa baastaa viidiyoo. Maal bilbila harkaa hin qaba macaafa harkaa hin qaba jechaan turre egaa amma. Macaafa harkaan qabu lakkeen bilbila takka fayyadamaa jiran akkuma afaan irraa dubbachaa ture. Bilbila immoo ittiin haasaa jira waan ta'eef gaate koo. Namni takka namni macaafa naa baastan naa seenaa inshaallaati. Namni bilbila lama if harkaa qabdan kan macaafa naa baasuu dandeessan lakkoofsa takka barreessa. Wallahi intana otoo gabaabsitanii mata durecha hiitaniyyuu gaariidha sagantaan keenya illee ga'eera hadhii kamisa. Waan barbaadisii baasa rakkoon hin jiru ammaa fi waan barbaadu sadii madhu achi booda ammoo inshaallah mataa Sejjammar waa'een Muhammad macaafa kana keessa jira jettee abdiisiin namaninis waa'een isaa gonkumaas keessa hin jiru. Maal sii baasu Ali? Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 yeroo takka qoy kaashu yeroo takka isan na ajajateemi yeroo takka naan obsi ture. Isaayyaas raachaa kudha 29 kudha takka baasa abdii. Ayya. Saame karaa eegala sagantichi. Sagantaan ammumarraa eegala. Sagantaan kan eegalu sa'aatii lamatti eegala. Amma ammoo seennee akkasitti intina innaa hin cufnalleedha. Mana rawa bannaa akkasitti itti fufna inshaallah. Waan mata duree barbaaddisan hin cufi inshaallah. Rakkoon qabu walitti deebinee isa booddeessi. Akeetu nan dubbisaa maal jaaseeta mul'anni kun hundinuu isiniif akka macaafa mallattoodhaan caafameetti macaafa akkasii nama macaafa dubbisuu beekutti dubbis jettanii yoo itti kennitan inni immoo mallattoodhaan waan caafameef ani kana danda'ee hin dubbisu hin jedha jedha. Eenyu dhabaan asheetu eenyutti akeekaa jira timbiitiin kun eenyuuf dubbatan? Eenyuuf dubbatame jettee dubbatteeti naa ibsime tiksii kanas naa kennesi. Si gaafadha macaafa qulqulluu siitu itti amanaa miti si gaafachaa jira naa deebisi. Eenyu jettee dubbattaa waa'ee eenyutiif akka inni barreeffame hubatta jireeti. Si gaafadhee siin jechaa jira. Hin beektu nama dubbatameef hin beektu si ibsa rakkoo miti hin beektu. Isaayyaas dubbachaa jira miti. Eenyuuf dubbataa jira timbiitiin kun eenyuudhaaf ka dubbatamaa jiru. Warra macaafa hubachuu dadhabaniif warra macaafa hubachuu dadhabaniif. Jalatuun. Ishi raganaa kan warra macaafa hubachuu dadhabaniif akkana wanni kun dubbatame timbiitiin kun dubbatame. Ani maal siin jennaan kana naa kennite si jammar tiksii kana. Nama jechaa jira bee nama macaafa dubbisuu hin beeknetti yeroo macaafa dubbis jettanii itti kanitani ani kana danda'ee hin dubbisu hin jedhaa jira. Eenyudha baanaas hin jedhamni namni kun namni macaafa yeroo itti kanan dubbisuu hin danda'u jee dubbatee macaafa dubbisuu nama macaafa hin hubanneedha nama macaafa hin hubanneetu ani danda'ee hin dubbisuu jedha. Maaliif nama macaafa dubbisuu hin dandeenye yeroo lukkisa kana maaliif naa kennite maaliif ibsachuu barbaaddeeti meeti. Maana falmitare osoo waan dubbatameef hin beekne macaafa keetii osoo hin beekne yeroo nan ragaa nabiyyi Muhammadiif dubbatame jee sii kanne maana falmitare. Osoo Muhammad ragaa takka illee as keessaa hin. Ishi muut qabaddo. Muut qabaddo. Ani ibsa godheetiin dubbaddeetiin san booda gara abdii gara sagantaa yaanaa waan ta'eef muut qabaddo. Okay takka faaratti. Waa'een kun eenyuuf dubbatamu jira timbiitiin bakkoota akkuma reefuu kaasatti waa'ee nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaamu alayhi kallattiidhaan maqaan nabiyyi Muhammad jedhu hin jiru sin jedhe laal
Muhammad khajoo hin jiru. Kitaabota ammaa kana keessa jijjiirtanii jirtan maqaa nabiyyi Muhammad keessaa balleessitanii jirtan waan ta'eef kitaaba duraa jalqaba afaan ittiin barreeffame keessatti fakkeenyaaf wedduu caalu boqonnaa lakkoofsa 15 irratti Muhammad maqaa nabiyyi Muhammad kallattiidhaan dubbatamee jira. Garuu ammoo kitaaba isin biratti maal gootanii hiitan michuu jettanii hiitan michuu irraa hiixanii maqaa nabiyyi Muhammad san jijjiirtanii jirtan. Kitaabonni ammaa kun jijjiiramee jira harka namaatiin jechuudha. Maqaa nabiyyi Muhammad keessaa balleessitanii jirtan. Haa ta'u malee waa'een dhufisa nabiyyi Muhammad bakkoota hedduu keessatti dubbatamee jira. Tole fakkeenyaaf nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam alayhi gaafa maleekaan Jibriilitti dhufee iqra jedhuun maana biqaari jaan nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam alayhi ani dandaheen dubbisu kana dandahee hin qaru jaanii dubbatan jechuudha. Namni macaafa dubbisuu fi barreessuuf namni barreessuuf dubbisuu hin dandeenye nabiyyiin barreessuuf dubbisuu hin dandeenye eenyu jettanii yoo gaafattan taate nabi Muhammadidha salaatu rabbi salaam alayhi. Barreessuuf dubbisuu hin danda'an jechuun ammoo waa dubbachuu hin danda'an jechuudha miti. Nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaam alayhi waan rabbiin isaan barsan qomarraa dubbatu qomarraa haasa'u. Kanaaf nabiyyi Muhammadidha waa'een timbiitiin kun waa'ee nabiyyi Muhammad dubbatamaa jechuudha. Akkuma reefu macaafa irratti kaasetti nabiyyi Muhammad yeroo inni isiniif dubbatu hin dhufa gara keessa hin dhufa inni waan dhaga'u dubbata malee ofiisaarraa kaasee waa takka illee hin dubbatu jira. Tole macaafa qulqulluu keessatti dabalataan maqaan nabiyyi Muhammad rabbiin quraana keessatti maal jee dubbata suuraa najmii boqonnaa 53 ayata 3 irratti wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa jedha. Nabi Muhammadiin kun salawaatu rabbi salaam alayhi fedha lubbuu isaarraa waa takka hin dubbatu waan rabbiin gara isaatti beeksise godhe malee beeksifama gara isaatti godhamu yookaan ergaa gara isaatti godhamu malee fedha lubbuu isaarraa kaasee waan takka hin dubbatu jira. Macaafni illee sanuma dubbata. Waa'ee timbiitii nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaam alayhi ka Waaqayyo Muusatti dubbatallee ka Isaayyaas keessatti dubbatamallee ka Yohaanis keessatti Yesuus dubbatallee waa'ee nabiyyi Muhammadii jechuudha. Bakkoota hedduu si kaasuu danda'a waa'ee nabiyyi Muhammad macaafa keessatti dubbatamu ta'uu isaadha jechuudha. Kanaaf inshaallah sagantaa biraa qabna waan ta'eef sagantaa kana asumaan goolabee jira. Ali daqiiqaa 5. Salaamu alaykum warahmatullahi goolabee jira. Lakki sagantaan goolabee jira sagantaa biraa qaba waan ta'eef muut qabada asirratti sagantaa namaaf goolabee jira. Ali bakka tokko wajjin haasawi waan Maatiyoo Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 18 sanirraa kaasee kan dubbatu sanii banee haa dubbisu inni yoo viidiyoo banuu illee baate nabiyyi san gaafadhu bakka tan qofa kalli yadkhul fihi shubha. Abdii. Asheet. Oh. Oke macaafa biraa qabda. Sigud bisa macaafa baasi Maatiyus boqonnaa takka lakkoofsa 18 baasi. Ya. Maatiyus Maatiyus boqonnaa takka lakkoofsa 18 abdii baasiif meetummaa yoo qabaatte Yohaannis asii dubbisa maalati kan koo fudhattuu kan ofii kee malee. Yohaannis tokko 18 yoo anillee naamni jaallatu qaba meeqo ilaala yoo tolan baasii laali si kuni mata duree guddaadha boodarree walitti deebina malee kan hin cufu ani gonkumaa yeroo deebitanillee walitti haasofna malee kuni gonkumaa waa'ee Muhammadin dubbatu. Kuni waa'ee hafuura dubbata. Hafuura jedha malee waa'ee namaa waa'ee raajiin dubbatu. Yeroo takkame ati bar beekumsa na wajjin falmaan jirtu bar silaa macaafarraa beeytee macaafa naan falmitee naan mo'uu dandeesse waan an waa'ee dhufisa nabiyyi Muhammad iyyee dubbadde ragaan na harkaa kuffisuu danda'u qabdi silaati tolee. Waan an dubbadde si kenne ragaasii kenneen nan na fudhachuu deemuutii na fuutee haasaa jirta barati. Macaafa yoo qabaatte ta'ee Yohaannis boqonnaa takka lakkoofsa 18 naa baasime yeroo takka pilis daraake naa dubbise yookaan achumarra. Yohaannis jette. Yohaannis takka lakkoofsa 18. Aishi. Akkas jedhe. Guyyaan kamisa. Nama guyyaa waan qabne jira. Dubbise moo. Hoomaatiin utakkaa Waaqayyoon hin argine jedha. Ishi. Ilma tokkicha isaa abbaa bukkee ture sanatu waa'ee isaa hiikee beeksise malee. Mee viidiyoo baasii yeroo takka nu. Viidiyoo baasuu dandeessaa? Itti fufi 19 illee itti fufi 19 viidiyoo baasuu jeeti abdi viidiyoo silaa baasee. Viidiyoo nu baasii mee viidiyoo si erga. Seef godhi bakka diimtu songattu si ergee jira. Viidiyoon naan bahu. La yeroonii fi wanni diimtuu wayii si dhufte as seefti godhi fudhadhu diimtuu wayii san seef godhi.
Ishi. Ishi afaanumaan dubbise ayyaa 19 fufee dubbise. Yeroo Yihuudoonni Yerusaalemii luboota fi Lewwota Yohaannisitti erganii ati eenyu jedhanii isa gaafatanitti Yohaannis utuu hin haalin ani Kiristoos isa abdachiifamee miti jedhee mul'isee dhugaa ba'ee jedha. Okay, Kiristoos inni abdachiifame kun eenyudha? Inni abdachiifame Kiristoos. Itti fufii dubbisi. Maaliif akkanatti dubbisuu sodaatte? Itti fufii dubbisi. Lakkoofsa viidiyoo nu baastee yoo viidiyoo nu baastee. Viidiyoo nu baastee. Warri ergamanis deebisanii ati Eeliyaas jedhanii isa gaafatan. Inni immoo wawuu ani isa miti jedhe. Isaan ati raajicha ittiin jennaan wawuu jedhee deebise. Isaanis eenyu ati eegaa warra nu erganitti kanaan deebifnu nutti himii ati eenyu ofiin jettaa ittiin jedhan. Yohaannis deebisee Isaayyaas raajiin akkuma dubbate ani sagalee namaa isa karaa gooftaa irra adeemu qajeelchuu jedhee lafa onaa keessaa iyyuudha jedhe. Ammasii. Eenyuuf dubbatame? Eenyuuf dubbatame? Eenyuuf dubbatame bakka kun? Yohaannis cuuphatti haasaa jiranii bar warra ergamantu Yohaannis cuuphaadhaan ati eenyu jechaa jira. Viidiyoo ilaaluu barbaadna waan ta'eef viidiyoo nu baasime. Na ba'uu didee bar. Okay, TikTok viidiyoo ni baasanii beektaa? Viidiyoo gattu ilaal bakka viidiyoo gama jalaa kana bakka gastii itti ergatan kana jechuudha. Bakka kana gattu keetii seef godhe seefii diimaa kana. Na ba'uu didee bar. Viidiyoo si erga laal maaltu si dhufa yeroo okay abdiin nu baasee jira.